arralle namannu manima nanga jiru lubbuun nusugon kuman jechinama hafe karabbi turbama ilma nabaatime rabbi sodaatama singodu makhluk nisaakumahi khanatti amanne jirra duranuma malwa fitahuma ayo fetena jibbihi ya rabbi nazrinu lakabi warri amantan dhumu rabbin tokko ta'u gabbaramaan haqa rabbi warri jahu muhammad erga rabbi ta'u ragaabahu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hundi muslim toota khadini yaadahu hundi muslim toota khadini yaadahu halkanii fi guyyaa khadini lafahu labbaatite jazaan jannata haadahu أيام غدقوا الدبس قلبي يا ربي رسل لك يا مسلم ربي إنه ديني نبداسه ديني معجزان زاون تتدفزيزي دكنا كفر الرائفة نباسه فارون كدي ربي غرن تاززي مسلما ننجي مكان مقاته أمة من درات الرنجاجزه كفر مال أبازه وفتن بزازه فنيو شهاداتي والجلد يازه يقوصى لمي وسنفلين التبازه دوكولو تاماززه حبشي عربي يا ربي نزرين لكبين نتون قبضوا بي قنار كيفتو قبلي يجرون دنائكتو خوكا دقي عبوران بودتو وكا يدعائني لبرا دابتو الراس فتيلو بواتي قولي داتو وردين فيدي في اللي توباتو قران هادقي ركوة داتو نامو قريجا بودي تأوبتو نفتن لقلام وديسا غصداتو وانو كبتاتو إسانة لبه يا ربي نزرين لكبين ديني نو أججاه وانوتي والبرسيسو نيسين برسيسو في ميسيادة جيسو دمي الراس كنو كرواشن بوسو والربا خنزيراتو وايسر التنكيسو إنت كيفتنا نسين سوداج إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أجو ربي دنيا تنرت وانفع دلق ربي دلقان ساج افتيه كمادا ربي سبحانه وتعالى تإني فدم ليتا نتفين تاني جرخين دوبا وين غرتي ميدا غرتي ميدما أجالون غرتي إراتي دوئي توني ميدا قدو ظلمي أجايباتي
zulmiin akkanaatun hedduu jara keenya duuba namni addunyaa tanarratti namni dhugaa dubbatu hin jiraatu namni yoo dhugaa dubbatee hin jiraatu haasawni gartee gurbaan san miidiyaa ajaa'ibaa irratti miidiyaa gartee inni OBS osoo dhaggeeffatanii haasawu inni gartee dura OMN fi wanni duratti godhee yookaan OBN fi OMN irratti haasawu inni godhe dura ka duraa OBS irratti dura godhee na fakkaata san yoo caqastee ni ajaa'ibda haasawa gurbaan san godhe wamina ajaa'ib duuba gabaabdutti gurbaan kun nama gartee ajaa'ibaati nama paawara ajaa'ibaa qabu nama rabbii subhaanahu wa ta'ala akkanumatti gartee paawara addaa kanneef lennoo paawarri isaa ummata cufa caala akkas ta'u beek paawarri isaa ka addaati haa ta'u duuba nama mallee gartee hedduu yeroo hedduu nama gartee ummata muslimaatillee gargaaru maa haadha rajuli gurbaan kun gartee amantii isaa muslima ta'uu baattus nama gartee eenyu gargaaru muslimallee gargaara kaafirallee gargaara sanachi lafa kaa'e ummata buqqe'ee gartee Soomaaliyaa irraa buqqeessanillee hedduu gargaare hatta iidallee iiduma dabare kanallee nama gartee sangaa fi waa hedduu geesseef duba gurbaan kun yeroo hedduu zulmii hayan jiru miidhaa hayan jiru ni beekan namuu ni beekan garuu ajjechaan akkaataan inni itti du'ee akkaataa nama aarsu akkaataa nama naasisu maa annahu haadha rajul gurbaan kun waan inni jebee taate interviisaa dhaggeeffattee OBS irratti meeta interviisaa boodarra sii deebi'a boodarra gartee itti sii dhufa haa ta'u duuba gurbaan kun gurbaa haasawallee sa gurbaan kun nama geeraroo gartee wallisu moo gartee nama waa xinxilu yetta haasawa isaa namni gartee sirritti yoo dhaggeeffatte haasawa isaa yoo dhaggeeffatte garuu haa ta'u immoo zulmiin hangana deemu gartee hangana gurbaan kun ajjeefamuun halaakaama miidhaa namayyuu gartee dhugaa ajjeefamuu jira duuti beeytaan nama gariitii fi kanama garii adda rubbama amma acaaluun wayita garteetu namni irra guddaan baarakee rifatee kajaalatuu fi kakaanja'uu fi coftee hattaa ummata muslimaarraa warra gartee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jee jira hada khata dogongora sigalu jiraami je'ee jira hangan takka gartee paawara isaa gartee paawara inni qabu idan duuba gartee kuni nama gartee kaafiraa tokkoof dura dhaamsi gartee ummata keenya ka muslimaatii dhaamnu ukutakkallee namni kaafiraa tokko yoo du'e innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun injaan sanachi lafa kaa'e duuba dhiini gartee gurbaa kanaa dhuma baasa rabbiin dhiini nama gartee miidhamee dhiini nama zallamamee ajjechaa gartee bilaash namni kun gartee dhiini isaa gannaqamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala numa baasa sanakkasi talamada ومن الأجائب قربا سنرى وانين أني قرتي انترفيسا جلا خطب تكا وانا جايبات يرو هدو وري سياسة دانا يدو نتي سياسة مخلوقاتي في سياسة خالقة يني الدبافنا رقودا سياسة مخلوقاتنا كجيبت بينا دوبا أجالو وان جيبيتات نأمني
margaaje namni inni hojjetaa san jechuudha obeessi deemi caqasi na amani margaaje oromoon yoo nyaadhame oromoo yoo nyaadhame je dhaaba oromootu nyaachisee je dhagaye dubbii sana gajollatti oromoo yoo nyaadhame dhaaba oromootu nyaachisee je shoof rakkoo guddoo warri fidee wara dhaabaati dhaaba adda addaa wal nyaatan angoorra wal fixan walin fedhan sigalu jiraami walin fedhan wal nyaatan hakada deemi ilaali obees irratti interview inni godhe oromoo yoo nyaadhame sigalee dhaaba oromoo nyaatee je maal jechuu fedheeti maal jechuu fedheeti maal jechuu fedheeti fasaradhu ati fasaradhu yoo sii galte fasaradhu yoo sii galte laaladhu waan inni jeesan gurbaan kun jechuu idan duuba ikhwaani yeroo hedduu fakkeenya rabbii subhaanahu wa ta'aalaa siyaasaa gartee shari'aa islaamaa irratti siyaasatu shar'ii irratti walaa tafarraqu eeguu jira addan babayinaa je rabbii subhaanahu wa ta'aalaa walaa tafarraqu eenyu baanaa ummata muslimaati addan babayinaa firqaan addan babayinaa walaa tafarraqu kuni haadaa siyaasatu shar'ii siyaasaa shari'aa islaamaatti walaa tafarraqu je rabbii subhaanahu wa ta'aalaa addaan hin babayinaa addaan baba'uun dhoorkaa mamnu'a hayye warri siyaasaa makhluuqaa walimaadhaa yatafarraquun maaliif adda babaan maaliif matatti namuu angoof gartee bolola maaliif tokko tahee hin deemne tokko ta'anii deemuu maaltu dhoorka fashalli isaanii guddaan achi tagartee gurbaan akeeke fashalli isaanii guddaan kagartee warra siyaasaa makhluuqaa oofuuf fashala isaanii akeekee jira caaluun deemi caqasi OBN irratti OBS irratti caqasi deemi oromoo yoo nyaadhame dhaaba oromoo nyaachisee je sigalee dhaaba oromootu nyaachisa akkaataa itti fasarattutti fasaradhu ati idan duuba gartee tafarruqni yeroo hedduu nama biraa komachuu silaa dhiifne waan biraa komachuu silaa dhiise ummanni warri siyaasaa gartee makhluuqaa oofu waan biraa komachuu dhiisa tokko ta'a dhaabni gartee yaa'u kun tokko ta'ee maa wajjin deemne maa wal jalan deemne maa tokko hin taane gaafa isaan tokko ta'an ummanni biraan sodaata gaafa isaan wal nyaachuu eegalan dhab keessaa nyaatan beeyta رسول صلوات ربي السلام عليه وانجي عليكم بالجماعة سياسة شريعة كيف سياسة الشريعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة تقطع حرك ربي والرقرتي تقطع والجنجر ربي سبحانه وتعالى من فارق الجماعة جي امني قرتي جماعة إيسيبه مالتا yeeyin kophaa nyaatti jireen kophaa baatee yeeyin fudhattee deemtiin gabaabdutti warri gartee siyaasaa makhluuqaa oof wal ta'uu dhabuun isaanii nama hedduun nyaadhamu jira siyaa galtu yoo sii galte yeroo hedduun itti gartee hin feenullee dubbii siyaasaa makhluuqaa tana infeenu siyaasaa makhaaliqaatu nu geessi walaakin immoo zulmiin tigartee namni tokko wayita miidhamee ajjeefamee nama aarsiti zulmii wayita deemte zulmii san tigartee nama aarsitu namni zulmii irratti miidhaa irratti ajjeefamuu qabu ilaa yoom namni kun gartee wal ajjeesa ilaa mataa idan duuba gartee jara keenya gorsa yoo dandeessan ummatuma gartee daddeemu dhaaba gartee dhaaba jee daddeemu kana kulli mee kunoo tokko haa taani
iyyaa oluu miti booyuu miti Facebook irra baanii booyuu miti tokko ta'a jaan tokko haatan tokko gartee agobara jala tokko jala taadeemani hal yastati'uuna haadha dandeeyanii kana dandeeyanii dandeeyan tanaaf gartee bineensi gartee gamaa gamanaa nyaata hanga suma jara keenya rabbi subhanahu wa ta'ala waan fedhu dalagaa minilik dubbii minilik targenni gartee hedduu gartee acaaluun deddeebisee dubbatoo dubbii minilik tana dubbii minilik tun acaaluu dhiisi namayyuu aarsiti wanni minilik godhe sigalee daran irra guddaa namni inni ittiin gadiin taa'e ummata muslimaati oromoos akkasuma godhe muslima dhukkee irraa kaase gurbaan kun ni balaaleeffate mirga qaba gartee anytime minilik ammallee gartee mujrima milikoonni inni godhe takka hin jirtu illaa balaa gartee ummata muslimaatiif ummata oromoo fixe idan duba gartee balaaleeffannaan inni gartee san balaaleeffate waan sirriiti akkuma namni muslimaa tokkolleen isa kana jibbutti gartee minilik jibbutti inillee hin jibbe kanama oromootti inillee oromoo gartee hedduu fixe minilik oromoos muslimaas akkasii fixe idan tanaafuu ajechaan gartee acaaluudha akka nama biraatiin ajechaa nama biraatiin takkaa miti paawara qaba gurbaan arrabni isaa rasaasa irraa hama akkasii jara keenya uummata kana rabbi tokko haa godhu dhaabni tokko taa tanatti dhaama iyyaan oolinaa hin booyinaa hin hiraarinaa tokko taa haa deemaa jeemme yoo gartee tokko taan sirri yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha nyaadhamiisi gana yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha akka isiniin jenna jazaakumullah khair jazaa nagayatti assalamu alaikum